Nafana rikite aduhumnan kabu watu ko singudu ibadu sile ansini rafadu aduhumnan kabu watu ko singudu ibadu sile ansini rafadu Unda dandai suko ya berpekatun Raga sibba kana kaki jirtu Rabba nafisi ume Hunda ke tutulche Bifaki wal kitabareji Jirenyi ko mari Jirenyi dachida Simali wanta Wa hundi wa mara Anuhum nankabu yeroo wal fudhanne maalnaa taataa taane waliif ta'uudha. Araata tokko taanee jiraachuudha. Wal fuunii jennaan tokkodha nuti qaama keenya adda malee anaaf nama tokko taanee jechuudha. Kanaaf wanti an ta'u martiyyuu wanti an godhu martiyyuu siifidha. An si gammachiisuu fi kan hin jiraadhu yoo hundi. Thank you so much galatoom baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja wanta addunyaa tanarra jiru hunda siifata haga lubbuuti yaan jiru jechuu barbaade qashtiidiyya Hedduu galatoom anillee akkasuma. akkani Kaaruudha baay'ee. Kaaruu baay'ee. daa'imni keenya sama yoo dhalate bara akkasii kaaruu qabachuudha akkana boqotalla Gulaattii wayiin qabaatee waa bareedduu siin qabaatee baay'ee. Allee niin qaba. Wanni kalarri ajaa'ibaa ishii daa'imni nurraa dhalatu. Maammadii keenya gaafa dhalate akkuma kiyyaaf kan keetitti bareedaa jechuudha. Asiin dhooqa qaba, kaarroo qaba, akka kiyyaaf keetii bareedaa, sabboonummaas. Sabboonaaf ijoolleen keenya jalqabaa maqaa isaa maal jennee moggaafanna gaafa argan. Maammadi. An filachuu hin danda'u? Yoo dubra taate ni filatte yoo dhiira taate immoo maammadi. Yoo durba taate ati moggaas yoo dhiira ta'e garuu toon filatee gaarii. Okay, sadiin daabaa zabe. An sadii dawoo hawwi keenya. Dhiira filattaa? Sadiin da'an eddeechi durba tokkoo fi dhiira lama da'a. So an dhiira tokko ittiin moggaasa ati lama situ moggaasa. Ati abbaa manaa waan taateef dhiira lama situ moggaasa jechuudha. Oh, dhiira tokkocha dubartii lamaan nama moggaasa miti? Yes. Dubartii tokkoffaan yoo dubartii taate faaxiyyee lammaffaan ammoo kadijjiyee yoo dhiira taate ammoo sibiila miti? Sadiinsiidha. Yaa dhiira tokkoon aceetti moggaafadha. Acee waan jaallatu. Ni ta'a bareeda. Ibsaa waan hin kenneesi. Mee eenyu akka irra jiraachaa bishaan murteessaa haati sinqeetii wajjin nutis gaafii deebii godha. Qabjattuu haadha sinqee baga nagaan turte duraan dursee viidiyoon ba'uunis sadarkaa barbaaddi. Maal sitti fakkaatamee haasawaa kana keessa? Isaan maatii ta'aniiru irratti jinjanaa darbanii jiru. Yaa darbanii jiranii. Ta'ullee garuu wanni manni murteessu nuun alaa beekte an eenyu caala yoo isin jeesi gaafadde eenyuuf kan itti carraa kana. Dhiiratu caala. Okay. Namni as keessa hojjetan hundi keessan salaamu alaikum akkam jirtu. Sorry I'm late. Hundi keessanuu akkama ashamaa jedhee jira. Yaa galatoomne turre.
Sooreti akkami nagaa fayyaadha. Nagaadha akkam jirta? Alhamdulillah. Baga jiraat. Anis baga jirta. Mucayyoo bareedaa qabattee jirta. Sifaa. Haadha mana kiyya. Mee mana murtee baay'ee bareeda. Garuu duukaan naan jettu siifanii fi kan maaliif beektaa? Haasawa ishiin haasoftu haasawa aynaa dhugaa tokko garte akka isaa osoo hin ta'in waan dhugaa dubbatti fakkaatte haasawa ishiin hin dubbattu. Ilmoon ati maqaa moggaasennaan ati abbaa manaa waan taateef carraa siif hin kenna atummaan bakka jettee kadhalaadhaati. Ogoyettu haasawni sun keessatti akka isaa qishinaan qabu. Waan qishinaa takkan qabu waan dhugaa takka suttee fakkaatti. Angaruu mana. Mana isaa waan dhugaa gooteedha. Soba wana jechuun dhugarratti hundaa waan ta'eef. Wallah. Yaa dhugume. guddiidhaan godhanii kan ibsaa Yaa waan somaan ta'e mitu baaba waan dhugaan ta'e yaaboo. Manni sorry manni percentage 60 takkaan dhiiramu jaa percentage. Mooyi isaatu mooyi garuu ishee hedduun dinqisiifadhe because abbaa manaa ishee dursite waan hundarratti. Silaaleen galatoon isin jenna. Percentage 29 ishiidhaaf kennamee warroonni hin filannu 6% 10 warroonni taanee yaada jirus namni kun aynuma hedduu beekatu amma asirraa janjanaan kan haalitti naatee hin jiru amma because dasna jee jira. Galatoon alfaadhu. baay'ee yeroo jalqabaatiif proogiraamii kana irra dhufamanii akka ajaa'ibaatti siif janajjanuu nan danda'an ture. Haa ta'u garuu persentaan wanni ta'e waan xiqqoo ta'eef artistii jaalalaa fi kabajamaa obbo Raajuu Star yoo sagalee bahuu dandeesse video bahuu dandeesse mee wallee takka jara kanaaf yoo irra nu kaa'uu dandeesse rakaa achumaan immoo artistii Raajuu Star foloo gochuun dagatina abbaa kofli haala sinqeetis akkasuma keekiyyaa isaa moo'ee waan ta'eef foloo 500 kannaa fi namni 500 jechuudha namni 300 gootanii jirtan namni 200 irratti daafi kiyyaadhaa fi siifan foloon arganne garuu manni percentiin manni murteessee kuma fooyi keessaa nama 10 qofaattu inta waan jeef sirbi tokko keerra kaamuuf affeeramtee jirti. Hafi kubani dukumni kusumo sida wanjali asima diji hafi kubani dukumni kusumo sida wanjali sorry dia Garangku si mali didiya sorry dia Jito si mali didiya Yo gara khusobi sosobi ku gara Subitin jadabi sorry jadalan najira yugera khosobi susubi fogara obsitin jadabi jadalan najira ibsahiya Rajun kisi adi hukuboya sorry dia Garangku si adi hukuboya Kenya asimiti Lamin waljalati nasi kofamiti Kenya asimiti Lamin waljalati sorry nasi kofamiti
sorry diya. Rajun ki siyade kuno boya. Kashti baredu kashti diya. Garan ko siyade kuno boya. Ansi maleji hafe ko ba ani dukumni ko suma aha sida wanjani ansi maleji hafe ko ba ani dukumni ko suma sorry sida wanjani